إنت بورشيكما إثيوبيا سدت ماني ولبهجتكم هركك والباسي والتولبي كما سدت مامين ابن مدركي كنبتو جرتو فاتة انتي الله أكبر بلدتو مال جتمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أستاذ بغنغان. بغنغان نويدن. هيا. هيا أستاذ إني كان عندي أستاذ يا شاء الله ورب كما ميكان إن شاء الله مجدتا. كما سديت مال الباتي. يا رب إن شاء الله. الله أكبر. namni guyyaa takka rakkinaan balbala namaa nan dhaabin jettu kuma dhibba takkaan harka naa baas Allahu akbar kadiyyaa shariif kan jedhamtu tokko harka baasuu jirti ol naa baas jirti yaaboo kunoo as keessa Allahu akbar kadiyyaa shariif kan jedhamtu harka baasuu jirta kottu akkana kunoo lakkoofsa 26 maal jetta kadijaa Ustaza kanamma kuma shantamii himi kan kooti abbaan koo doonee jiranii mafiraa akkasiin naa kadhattan barbaada maqaa isaanii birrii 20 walitti birrii 70 nan galchaaf inshaallah ofuma biratti gadi qabaatee mafiraa naa Allahu akbar abshiru Ustaz Zanima lubbuun tiyya fidaa teessan haa taatu boo baga nyaattan jabaadha baga nyaattan shuf hunda caalaa ammoo qur'aana rabbii kana rabbii keessan galatoonfadha alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa kana kabajaa isinitti godhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam caalaa wanni isin gartee irratti mindaa fudhattanii kalaama rabbiiti jan shuf meelaala ergamaa rabbiiti hadiisa sayaa jira shuf qur'aana nama barsiiftee mindaa maallaqa irraa fudhatuun obboleessa kiyya na gargaari sin barsiisa jechuun ni jira shari'aadhaan nu ajaji sirritti jabaadhu barsiisi warra diin gurguratti siin ja'u gurratti hin kenni wallahi diin hin gurguranneeti jabaadhu kana barsiiftee irraa nyaataa jirti biileena miti kiileena mataa itti gadhayi itti gachafaqi ani abbaa fedhe hin sodaadhu dhugan itti mani boo dhageeffadhu an takkaa barataa kiyya ofiifin itti dubbadhanii na gargaaraa jeeni atiin malee ani dhageeffadhu shabaatallee hin beekon as deebi mas waa hedduudha jira waan isin barsiisaa jirtan kana mee warri daa'ii ustaad raayyaan hanga fi namoota hunda miidiyaa irra deddeemee takkaa'u bakka adda addaa deemee daawwan godha jiru kun bakka teessan bu'anii dhiira waan isin barsiiftan kana ni barsiisanii obsaan wallahi hin barsiisan rabbittan isinii kakadha maaliif jennaan obsatti hin qaban waan isin barsiisaa jirtan kanaattu obsa nama gaafata waa hedduu nama gaafata hotta gaafin isin gaafadha warri ustaaz Zaniimoodhaa qeeqeeytan wiimoon akkanatti nama zallomaa jirti jettan duriyye jireenyi itti salphatee jireenyi itti xiqqaate dhageeffadhu harmallaa tagartee qur'aana rabbii dheeffaaf bakka jinniitii fi bakka janaa qofa wal geessu tagartee ustaaz Zaniimoodhaa qeeytu hoottu gaafa dura barataa kana simatu ustaaz akkatti maayikii qabatan hin beeku akkatti gartee itti gabbu'an hin beeku meeqaataan barsiifne boonuti meeqaataan ijabanne boonuti aliyyi ilma biixaalib nama harfii takka na barsiise wallahi an gabran isaa taaf jeer mudannoo tana mudannoo akka na mudattee kanan ustaazin iimoodha yoo mudate gaafan dura markaza banu namni ani masgida waanan seenee qaraaseedhe masgidni warra masgidaan oofanii gannu gad darban bakka itti barsiifnu dhabne kaanee hiriyaa teenya beera dhayne hiriyaan teenya nu bira teesseen karaa isinii gabbay nuti irafna guyyaa dalgaa ta'u wanni ati halkan nurratti qaaqaa ooltun maal bayigan nuun jedhan kaanee bakka biraa dhayne nama nan asirratti dubbatuu hin dandeenye yoo seenan tun seenaa akkanan na mudatteetu yoo isin mudatteen ustaazaniif kaas kaanee dhayne bakka biraa hoggan dhaqu wallahi halkan sa'aatii jatti ganna baasa wallahi summa wallahi gaafsan markaza awwalan alqabe halkan sa'aatii jatti wallahi bootaa hirriibaati wallahi sa'aatii jatti qabbanarra bulee jechuudha shuf kun hundi maal boo allaala rabbi sunu mee sodaadha garuu isin jabaadha waa iddullee haasa'ullee hin barbaadu
Ageeba lammaffaa namni diinii nama barsiisu ustaadin kuni beela'eet obboleessa meeqaatamtu maallaqa keessan bakka zinaa bakka farshootti baaftan kan nama diiniitiin bishaan daabboo bituun isinitti ulfaafte bakka hin taanetti baaftanii bar harmalloota bakka gagartee ijaazaa wal buuftanittuu maallaqa ni baaftani nama diinii isin barsiisutti immoo gartee qarshii takka isinitti erguun isinitti ulfaata bar shoof ilaali ifaan inni ibsatu kun maali beeyta maallaqa bar ifaan inni ibsatu kun manni inni keessa taa'ee kitaabni inni kanatti duuba taa'u kun maallaqa bar angaru warra alhamdulillahi rabbiin irraa jirjiira akkan irraa jirjiirutu isinillee haa jirjiiru xiqqaattu guddattus rabbi isin irraa haa jirjiiru ustaazan kiyya wallah abshira jabaadha mudhii hidhadha barsiisa kolkoleedha bakka hin kennina ani meeqaatamtu jira dhiirti maali bo'oo dubartii qofaa maallaqa miiliyoona meeqa namaa kennu dhiirtinis kumaataman ani ofii qiyyaanaa kennitee hin beektu shoo barsiiseet jabaadheet amma wani nan siidhaamu ustaaza kiyya shabakaadha shabakaan intarneetan maallaqa fayyadama shabakaan naaguuti barsiisi yoo waa qabaatte akka nama waa qabuutti zin jettee hin je'in namni amma akka nama waa qabuutti siisaa rakkoote ol baasiitti madhu shabakaa naaguuti je'in beelas namni nyaatatti hajama rakkoote itti madhu barsiisa achi booda gahaa kenni baromsa seeraan gahaa kenniif kanaan ala taanaan oduu namaa gurratti hin kennin feetu mana bitadhu feetu mana fooqii ijaarradhu feetu waan feetu hojjedhu abbaa kiyya qaale jettee namaatiif bakka hin kennini jabaadhu barsiisi quraana rabbii kana galata rabbii haa galchinu abadan fidaan tiyya lubbuun tiyya fidaa teessan haa taatu inshaallah jabaadha barsiisaa barataa keessan markaza keessan hamilee hin cabina ustaadan imoo immoo akkasii hin jennes hamilee hin cabina jabaadha mudhii hidhadha waan fedhan namni nuun haa jedhu kalimaa rabbii harkaa qabna kalima rabbi harkaa qabna yoo ofirraa yoo jirjiiran barbaadan deemanii quraana rabbii haa baratani deemanii diin rabbii haa baratani deemaa diin rabbii baradhaa jirjirama akkasiin rabbiin isinirraa jirjira ustaazni taa'ee maallaqa nyaataa minaamini taa'e deemaa baradhaaga durriyoota hundi isaanii warri folooroo qabu hundi warri miidiyaa gurguddaa qabu hundi imoo qeequu hin dandeessa wallahi jecha baabaa sheemini biroo isiniin jee hin dagatina jabaadhaa barsiisaa mileen kutina namni hanga kiyya miidiyaa tana irratti arrabsamee xiqqeeffame hin jiru qomatana laal hamilee kaayyoote isanii boodan deebina diiniin islaamaa durumaanuu arraba qaba gufuu qaba ilaala diiniin islaamaadha namni diiniidhaan deemu durumaanuu gufuu qaba diiniin islaamaa arraba qaba osoo hin ta'in namni diin kanaan deemu duraanuu ni arrabsama jechuu kooti gufuu itti baay'ata karaan diinii kun gufuu itti baay'ata jabaadhu barsiis atiin ustaada kee xiqqees rakkoon qabu nuti waa takkaallee wanni nurraa hirdhifte sin qabdu wanni nurraa xiqqeessu hin qabdu ammoo garuu warri gartee durriyoonni miidiyaa kun waan akkana nuti waan kanaan nu sodaachiftan illee hin qabnu nuti Muhammad Bayaan gachanaa ustaadan iimooti anamma gadi jabbaadhaati diiganaa durriyoonni tokko ganaa irraa dubbadhaa ustaadan iimoorra naala abuukum ganaa dubbadhaa tokkoon keessan gadi jabbaadhaa ustaadan iimoorra namni tokko dubbatu irraa hin dandeessu wallaa anaa hangana lubbuun jiru Muhammad Bayaan bakka ati jirtu tan sitti dhufee gassi baasee gassi deemee miilan sirra deemee seeru wallaahi summa wallaahi waraanni rabbii jabaan wa inna jundanaa lahumul ghaalibuun taa'u baattu taa'u baannan qilleensarra dankaa si goona nuti boo diinitti hanjamaan godhin nuti ustaadan himaa tuttuqu jechuun diin tuttuquudha qur'aana xiqqeessuudha wallaahi ati ustaaza himaa xiqqeessu osoo hin taane qur'aana rabbii xiqqeessuu feetu hanga feetu ustaadan xiqqeesse nama diin barate xiqqeesse diin xiqqeessu turta malee ana xiqqeessitu hin jirtu ana diin xiqqeessu turta malee qur'aana rabbii xiqqeessu turta malee jabaadhu ustaadan himaadha abdii jabaadhu abdii horadhu bakka guddaa gahi fuulduratti deemi jettee namaa hin dhagahin gurratti hin kennin jabaadhu abbaa kiyya qaali gaachanaadhaan siif taati jabaadhu barsiisii irratti barattoota hankee qaraasise leenjise yeroo kanniif itti fufi jabaadhu abbaa kiyya qaali ammoo harka marattee ati nama baru bultii ijaarratu deemu nama jireenya dhuunfaaf itti fufatu deemu yeroo tantee bilaashitti hin gubin abbaa kiyya qaali inni asii taa'eeti asii dalagatee baallaqa biyya buufataa yeroo tantee sirraa israafa godhammoo garaa akkamiin akkana garaa quuftee ruuza arabaa quuftee nin qaraa ustaaza jetta ustaazni kan kee garaa beelaa
waan keessa dabre gayyaa dadhu ustaazan kanaaf hin tuttuqu barbaade wallah ustaazan kanaaf hin tuttuqu barbaade dhugaa rabbi wallah sheer godhaa taaptaap godhaa maal jettanii sheer godhaa kooplink godhaa wal biraan gaa durriyoota asirraa afaan bantu hundaan biraan gaa dhiifne nuti jecha namaatiif gocha namaatiif bakka kenninu itti fufi abbaa kiyya qaale kanaan nu duuba jira iban ni barsiifna rabbii sadarkaa teenya ol fuudhe sadarkaa nama diinii rabbii ol fuudhe waan ta'eef jecha namaatiif bakka ittiin kennina jabaadhaa barsiisa salaamu alaikum